Dembosi wasakni kabajaan qabdu gisee namni si kabajaati. wasakni si qaale ni jira mala Dembosi darsaw Dembosi wasaka gisee namni kabajisiin jeebi kabaj Dembosi saree kotii horta Sarega wasaka seegaa qabattee ala thani rechani wajji bajaw beerri himaanii malata murtu guutoon kabajaan malata haji gaji jani bakti bakti nusibo malata ya jarsa kalau tawsir rampuno wanni kadhaan qufne tarabbiinu afaan jal'isee uumetun awo qote us qote maana aynen negerine qote jiraadis ayye aga awo khiyama talu wiyo khona jabo ngamo mama banyani wala chufenjira bakti rijal dembo bakti sin marabsi Zimbabwe dapat juga mal marabsi de ya jawa do man war Muhammad bakuman marabsi jal janna sadaka bakti aman jal usbonu de trati sete trati bakti barbad usbo sare abo akarat abo amzaji abo atin we meo si shaydi bayan si usbo hiya bayan jibaji inna namana rabsini yaada ke bilisan ifsadu sinin janne ya namana rabsini yaada ke bilisan sinyatin seduso zimbjeri da ke woznu dua ansa ba jamini feti banke wale kabatu namana rabsini gize arize wani mabayani nama iPhone 17 Pro Max kuma dibba dolar riyala Saudi kuma jabi dibba bro nama bitati nama iPhone ya sibite khada ma bala ma bin shantama bi kale dibbe kisede nama harati afan irrecha barana ada iloke undai kako baatu biya nyata ga demi bu Gajra saban arrachandai ne gabbus wallahi billahi buzu ragat awani kunna man ta waraki shishe baganya da jimas baga deni nyadu gana nyadu da gabar har kan matinya da kuma da gartonat timan sinjal ne beita nutiman sinjal ne beita nyati sinin janne wonni nutiyan ne wala ma kafan fayyada sinjal wonni lama nuti sinjal ne ma me ko guma da TikTok inda wonni lama nuti fayyada min sinjal ne ma wanta na dagge faduga wonni lama nuti fayyada min sinjal no mal beita asirra teese afaan balage kakkare busaina sayni naman arabsini akka feetetti jiraadhu sinjal ne jirra halaachi yoati di hayya yoati di anas khala hati iPhone tiyatun tolchiten na dungatti kabiya wai ani badi ana bad wai Allah bagat ya barnasif jiran anjette barabbole tulubbu tarefu isisi dungatti ammati dungan bareddu tete nyartu turbar kullu da baramtu da bin qabdu rogo bakka maka yadani tishinin muddi da idati arsunis akana beli rabo gitu kula tasa akana wallahi bi rage segala waktu rabo apa kajira na wala la me mataul kabada dema me namni to namni sheekha to nama politika na bi Amerika keessa politika kana ti biro te du bi Amerika keessa qabate mataul kabate Ethiopia keessa diimu to kona alaf dame billahi alaikum amma akkuma politika na qabutti biro walis qababar wallahi billahi nama rabbi ol qabeenyu gati qabasa mamma bayan nuti baayes jalan nagaru tumo waan afaan badaa bicha sirtira kabreesay okay abo michan jima amma dawale obs ne dibatini halo sira jirute di butu lagge macho abla halo ranga dumat abo hanida nabi difon hanida Nure laund kori nu shobodini laund kori bayan modinu kawacho jiravar em shoboda era masagal laund kori no walla duga dolan
أوسع 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 بر هذا دي ما تجد مني من كيار عني بر كباتي باجاتي يبا بولو رافوتي بر أمتا ميكنيا كنا كم قول بر ميكنيا رابر يا أخي بر ميكنيا رابر يا بولي سكية باجاجي دلتي تريون دي سي عرب رب دي سري بر أمتا كم زين بر ميكنيا ما تريد أبتو هذا بنات والله العظيم أيوة نبتي ديفنا Jadi ni kau tahu sah? Maaf, jadi ni kau tahu? Hamza. Biti tak tahu. Sini gana tanah mada walan oleh biti ulah tu dah be. Hamza ada gaya kawin sih. Kita share kisi sahab sih. Biti. Nama itu bayan? Bar ergani fi kharra jallati afam balage fi wa kanun ta so ya gali managa dimbo be tawas ni on alag gabba indi sani manu magai sa tayo wa mal beta anille wali yom mal beta mama bayan ye duri rakani sa fadoni beta ni me wali anje chuni girmal beta afam balage to kucham fayyade mini jira do kharra rabbi sijira kisetti nama yeddu sijalata ميانتون وقوما فان شرموطا غزي تاسو تو خنا نفيت والله وبالله ميانا كخيسني مت اسر اكا بيخي تايلدا غافي دودا دا كيفدوغا اسان ولني لا كيفدوني اسو ابو رحمه ربيك نملي سجاله تقولون دينو جچا وسخا ابو ان نملي نجاله تندي كخيسنيتي متنتين جرجي ابو دا كيفدو نملي سجاله تقولون دي غاز رامبر اغوانا كسيت رامبر نملي قولون دي كان رامبر بالغي متي وان فدوسن جيل نمر رحمه ربيتين سينجي بربر سيبوان من سينجي تجرو في خاتها سويتو خبيرا irratti dagaleen qabini dhaggeeffadhu dhugaa jirtu sitti ma namni tijaaratu hundi maaree sitti taana anjetti bar awaamu gurbaa dhaggeeffadhu waan kana yaadini Hamza bar dhugaani sodaata aan dhugaa kana mataa gubbaa nama cabsaa qoy maamannamo laal maamma baya Hamza Haji wanni aan siin jechu jiru laal namni tijaaratu hundi maa yaa qaao maamma baya mi'uu godhu guyyaa hundaa jiru guyyaa baasaa jiru gaara mul'ata haa gorsu inni immoo baan gaara mul'ata daga is mee nuti gorsa namaatiif maamannamo dhugaa jirtu lafa keenya dhugaa jirtu hayyame dibbadam zaaji wanni an jechu jiru aboo atiin kun namni si jaallatu kun mi'uu godhadhaa meegistan dola birru garsa bareedi daga ini orang demas reti nagorus ammianan kesan wana dawate o nagorus barbade bakka diwan bala kuma kati gorsa namni bo mabbe abba bura dugam zaaji anta kistan murtigoota kabajaa mana kana jiru qoy baba biyal basi gaba Ol baatee biyya boy bo. muti اوكي ما بيعرف عملنا اوبس خلاص ميا وانا مزاجي يبدو بدرجه No, dhaggeetiin jira dhaggeeyin. اوكي اتنا ما بيا سبورت غورل له دا ان لين سين داتا وانا مري فهم زان جسن وغارا جس ما بين رجا مد اني مون رجا مديه No, akasi mitila man let at the ban. It's not what you say, what you how you say to the Faranjin. One jet to miti akata te jet to ilmana maka ni beta namo no gode jetura nama taska besa sigale ana manin gorsa enin gorsa amma wani miliyarati akafete na manjetu fi wani lafati gorsite ko belesa takata islama takata gorsite takajetura ana ma khaleka kana wallahi la fi sa senetine baka jecha bareda dani ato belesa khiya sinjalat da atin namni akikhete dunya tanati gari hinjuru ati im akane jerete like you have to use jecha bareda takabeta use no kuro kabjetura
Laki dirqini nama deemaa na dhaggeeffachuu qabda. Ana beekayyuu jette abbaa fedhesin fudhata addunyaa tanarratti, you know. So it's not what you say, it's how you say. Akkaataa itti isin haasawataniitiitu isa kan akkana godha malee wallahi wabilla mama baan hedduu takka miskiina arraas boruu sakkini hin kanani hin jeenani. Rabbi qabdaana qabda Oromoo guutuu qabdaa hin jeen. Bar ammoo hin jeeni akka bakka hin taanetti sarkuun fedhu. Jechaatti asii afaanii bootti sarkuun fedhu maaliifi obboleessa mi'aa jaanii. So obboleessi mi'aa jechuun maqaa xiyyeelli na balleessee jechuuti galee maqaa xiyyeelli akka tokkoon fedhu. So gizee itti haasawatanii use tone of voice jecha bareedaa sagalee Mamma biyya asii booda obboleessa mi'aa inni ammoo qabname. Kanan waayee. Wallahi taas okay ni fudhadhaanii. Okay, waan inni godhu qabaatu biddi isaa hunda si hojii walii qabnee yaamna jechuudha. Yoo fidee waraabne. Ittiin qaanfadhu doomarii. Amma tanaafuu ni jiraame so gizee itti haasawatan please. Wallahi sagalee tolin kaasina akka ijoollee miti nuti nama guddaadha abbaa ilmaaniiti ilmaan qabaa maaltu ture beekta bakka tana asitee maaltu ture beekta reefuun tana faamii asit biratti ol baasaniiti faamiidhaan gaafii shari'aa irraa takka takka waliin dubbatan mucaan waan inni barbaade deebisuu dhabnaani afaan sharmuudhaatiin awwaasa lamiin gabbuu ijjeen nuti wanni barbaannu sagalee isatti ol fuudhaan jirru wanni nuti barbaannu maamma bayaan haasawa keessatti naamusa fayyadamii waan inni godhaa jiru kana maamma bayaan kana osoo isin takka miidiyaa kanarraan dhufin dura namni tokkitti osoo maamma bayaan gaafa jalqaba dura miidiyaa irra dhufullee inni kana mega hunda taawwanee maal baalagummaan akkana Wai, gize namni dubbatu. Gize namni dubbatu kabajaa tokko dhaawatti misilki mi'uu qabata. Hamza abashi ko ini dubbata gurbaan abdatu. Wai. Ani namni maamma bayaan. Maamma bayaan la. Aya obsi genne obsi gurbaa wai. Abo. Sirna naaso nuga sirna naasa. Hamza maamma bayaanin dubbadde gurbaan maraata anje. Aya obsi genne namni dubbata. Taasiratti deebitanii yeroo nan dubbadhu mi qo'ame laal. Maamma bayaan kana inni kana jalqaba osoo namni tokko gaafa inni jalqaba miidiyaa irra dhufurra keessaa fi gubbaan namni gorsaa fi bareedduu fi hamtuurra wajji dhaabbatu ana ture inni kana ragaa yoo ba'uu baatees mirga isaati. Naani wanni ammaan kana jechuudha maamma bayaan. Hamza keessaa wajji dhaabbatu naan jimbooniyyee qarshii kuma dhibba siiban kennaaf jala baase naan jettee guyyaa nan fuudhu maallaqa. Arraan dhugaa sitti. Qarshii takka naan ergine qarshii takka gaaf maaliif inni si erga? Si gaafadhe qarshii kuma furtam qaba. Sirra jechuun kuma dhibba amman dabarsaa baasii biyya taatee nama larraa baab. Maatii si erga sila. Halkanii guyyaa dhuftee keessaa nabboo yaan baane. Dhugan sitti timan. Halkanii guyyaa dhuftee keessaa kana kan narratti nama tokko kabiyya laal maallaqa san geemaan hin dheengadda ofirraa qabale ijoollee na cinaa dhaabbatan haa galatu. Kuma dhibba lama liqee fudhadhee barattoota sitti yarra. Thank you so much warri. Saboo bakka itti guutuun Hawwisa san dheengadda ofirraa qabale. Maallaqa akka fixaabaa boosee boochammaas. Ati kuma dhibban siisee qabala. Hiiki ofirraa jedheeti bakka tawaan siin deebi'ee siin kabajaa. Sistee maallaqa maaliif hin Akka nama waa nama Biraasi fuunee qarshii ati qarshuma namni si erguma haasaa walta qarshii qarshii na bira haati maallaqa waadaa galte. Wai उसका हमारे बारे में जना चल दे रे गिफ्ट Abo yoo mergite yoo mergi Hamza yoo mergi. Gurrenya jala ta'u habibti she. Okay, Hamza abashi maal jette mee dasirratti. Aya dubbadhu mee maal jette dubbisarratti. Ma Hamza Haji haasidu guddaa maamma bayaanii maallaqa qarshii kuma dhibbaa si ergaa jaartii hijee eegsiseen ergineef haasidni kanaa olii jiru. Kan Hamza Ani akarraa aboo maal godhe beekta maal godhe beekta gaafa na gaafatteef maal godhe Hamza jenneen Hamza galala guyyaa awwana gaafatteef jedhee dabur qofa naaf oomsi jedheeti yeroo san soomana keessansa
kuma furtam qofa na argin jeen ofirraa dhiisetan zim jedhee jaartii fudhadhee harar fidadhee jaartii jegaan nama rabbiin rakkoo biballoo waa hunda keessa alhamdulillah amma nama kanatti ija baasee deemu kana maallaqaan dheenga gaafa salliqii dheengaddan ofirraa qabade ijoollee warra naa Dhaqee naa dubbata. yeroo hunda akka waan gaarii naa ooleetitti iffaarsa. Wijiba naa itti ma habsaka. Anjaaji jechuun laayikii sheerii hoggaa jendaan argame. Gaafii kana ni Video ajaiba miyaadhaan na bira jiraatu malee silaasii raggata wallahi. Bakka Dhagee. Videoon tiyya daabboteeti irrallee caaltilaan hordee koon kana qaba yes maashaallah. Egaa rifeensa qabda. Molu Yes laala yaa koon kanillee hin bareeda gaa namni koon kana hin qabne hin bareedu. Inni molu. Laal. Inni molu. Aliif fakkaata biskut. Boleessuun yookaan namni hin bareedne si hoggana viidiyoo namarraa cufaa jaan akkamisa. Hamza egi ulal baba ya. Kalau nanti dia melihat yang fitan lebar. Hamza berapa? Oke, Hamza sudah dia bilang 30 sekarang malah. Oke, sekarang malah lanjut. Galatoma warri mama bayana sirran nama arab sawani gadda yetan mama bayana jennote inni wonnin godin kuma di damer gada biyya tokko barsuni dandeessan saninala Pato jechuun there is normal buata kira konga woni Niani beti biyya faranji tanatti fakko jechuun is normal wanni inni jawtu asirratti normalidha wata kara konga mama bayan tokko ndagayni jennote irra jawaadu galato Aya bado majet. Badasa koy bado bere. Ayo yo man badaduban. Koy itu betas kiri na bado aye. Bado. Oke, galato mara undur isemu. Lalero dakataka gize duga dubbatani gize taba adda wayta. Amul ko bado jira. Duga dubbatu ke samata bisne gaida amma dubbin Hamzan jesani. Oso duga da silama ma bana ma brazahiya min beha geema loo gita bana sigale. Amma ustaz sundana geema renne ka kanyati. Waa'ee geemaatii asirratti haasawte dana yaawwee Nurra Osga balla. yaawwee lakka waa'ee geemaa asirratti haasawte walitti hin deemu. yeroo maamma bayaan kun haasa'u namni ajaa'iba. Waa'ee hogga geema taphatu an si raggatu sandii daraba. Mama be adam se amma naman bado jira bado na ko bado betat. Sekolah asal kata mereka. Geefada. Buju ko lagi raya. Bado Amma geema yoo dhugaa dubbanne geema hundinuu abbaan fedhan taphata. Immoo garuu geemni gisee taphatamu akkaataa qaba. Sigalee Hamza jira osoo ammaan ta'arraan tana maama bayaan keessa waa balleessu jiraate keessumaan itti hime. Wanni inni godhaa jiru haati inni arrabsaa jiru miidiyuma irratti waan ta'eef jecha asirratti itti hime sigalee waan biraatiif hime. Geema haa taphatu. Hamzaa jiqa burtukuutoo haadhaan arrabse boo jazba. Naala bushaka. Namni ofii arraban diimne maal irraa Mama bayaan deemi akkamitti murtikuutoo maali haadha deemi arrabse maal gorsa. Deemti dimee viidiyoo. Nama ofii bokka aareef kuban qabne Deemti dimee viidiyoo kijibdu deemti dimee viidiyoo hamzaa irratti nama arrabdu. Wasaaka deemti dimee viidiyoo akkas jee nama arrabdu. Fiidi deemfidina deemfidi bakkuma. Tamama bayaan. Aboon anuma Laki al-ramli nama rabsan ko mama bayaan ko madage mana mun tahu. Abu dubbannu gaasa maarisa ko tumti. Balage. Mama bayaan ko ma wajah sa ko nama rabsa. Wan ka Dubbannu gaasa dubbannu lal. Oke, bado. Bodo ka baje. Bodo ka baje. Amma ko Hamza, jangan saya jalan tiap. Laki bodo na ka baje aja tu. Oke, sebut Hamza. Oh, ulul bab. Fatah jajara mulra usme. La dage fata waan biraatti sigale. Ayo to bado Yoo dhugaa dubbanne. Namu amma mama bayanirra anaatu iyyaara jeetiin fiyata. Fakkaatota akka xiyyaa manni jiran iyyaalonni hedduu jira jeetiin yaata. Garuu
namni gizee lafatti yaalaatii fi miidiyaa irratti bakka jiruu fi akka jiru keessa wal fakkaatu qaba addaraallachuu qaba si galee amma geema haga fadhe yoo si aarse amma guyyaa meeqa afaan inni reefu joosan naan jee si deebisee jira ijii gaafadhuun dachaan hin beekaa maali komii qabdaa miti maama bayanarraa komii qabda mataas akkasii lala maama bayan qofaa miti jema maama bayan qofa waan biraatiif hin jenne komiirra qabaatti tun hin deeggartuu miidhate amma gabaabatti maamni obsu afaan baalageeni of course akkamitti deeggara haadha arrabsaadha Okay, Nanga kabina ammas nanga kabina yoo maallaqa erganiif malee maarreen ta'u jinni mudii kana kana Okay, okay, qoy bado Hamza aji carran ke demma koy agutak Hamza washi koy ga bosa gurban mal Gizi dubbat ijoolleen tun afaan banti. Ani wanni nan jechaa jiru. namta kan dubbat anam mut ko dubbat Wanni nan jechaa jiru. Booki yaa usa baani. Woos bakti wasaka jiru. Wasaka tortora goot. Baala kee afaan dandeessa qotu naale urki. Us wasaka jarki. Dembosi wasakni Kabajaan qabdu gizee namni si kabajeeti. wasakni si kale ne jira mala Dembosi darsaw Dembosi wasaka gizee namni si jeeti kabaje. Dembosi Sare koti horta. Tare gar Wasaka sharmut madad balagana ka gadi sharmut Seega qabattee ala thani thani wajhi thani thani gadi bajaw Ay beeri beeri ximaani alaka mutuguto nan kabajaan qabdu namni kabaje. malata haji gaji janin Bakti. bakti nusibo malata malata ya jarsa malata jarsa kalau tau sirrampun Wanni kan aan qufne tarabbiinu afaan jallisee uume tun. Maana hin negerin. Miidiyaarra taa'ee namni afaan baalagee akkana haadha maarrejii afaan bana. Kana jala taa'anii sappoorti goonaa ni keessaan Mama Hamza amma gorsa khanif bakadisi inni men sagale sada gabta amma gorsa da no khiyana deeron fulatu gorsa khun mata Hamza Kenya atis mama gabayan irra wanni jirtu nin jirtu akkuma sa tokkuma isalla tokkuma mama bayan oldey mama bayan shalasi buse koy agutak garu mama bayan mama uwe gode khadda Davis Yo